garaati ba'ee aartii hojjeestee ay ulfa turtee garaati ba'ee reedhaati maasrajaatiin dhiyeessa namni garaa kutatuuti. Ay idaatirra jira idaasan turratti baa'atee hojjettanis dubbachuu. Ay misunderstanding haadha mana abbaa manaa gidduun uumamu. Aari kana kontroolii gochuu dadhabdee taas jechuun ko isa turuu dheeddise jechuu miti ba. Kanis waa tokko garuu bilbila ishee dhoksitanii haqa ishee rakkattiin teessanii warra sooshaal miidiyaatiin haadha ishee gadi fideeni maaliif gadi fiddan jechuun sirrii miti dhugaa. Ani kottaa jedhesi waamne kottaa jedhees namni waameen hin jiru. Yooma immoo kottaa jedhamanii immoo waamamanii kan isaan dubbatatanii kan isaan gaafatanii armeensee haqa mucaa kunaa barbaada. Warroonni reeffa mucaa kunaa gaggeessitanii bareechitan immoo galata argadhaa sabaaf sablammiin biyya keessa jirtanii. Ani hin beeku fuula kanas hin beeku haasa'uus hin beeku kana caalaan odeessu jedhan. Obbolaan ishee immoo dubbachuu hin danda'an. Hin danda'an dhukkubeeraan hin amanne iyyuu du'uu ishee. Hiriyaan ishee duukaa jiru immoo kaleessa gaafa isheen arrabsattu duukaa ture. Gaafa isheen dheerumtu duukaa ture. Gaafa isheen marsiidhattu duukaa ture. Gaafa isheen kontantii garaagaraa hojjettu duukaa ture. Haadha mucaan inni footoon isaa gaggalagalee poosti gootan kuni duukaa ture. Har'as duukaa yoo jiraate utuu kaleessa duukaan jiru ta'e har'a eessaa dhuftee jettuun. Kaleessa gatii duukaa jiruuf har'a yoo duukaa dhaabbatee mucaa kana maa doorsistuu maal? Lama እንደዚህ ይሆናል yoo badii qabaate immoo bilbilaati kun sirrii miti jechuucha kun akkas gochaa jirta maaliif hin jettan namni taanoo akkas ta'u maaliif gootan Hamzaan maal godhe gatii reeffa gaggeessisiisee fi gatii riba isaanii dhabanii fi jarri kun Hamzaa Nagaasaa namoota baay'ee tasirra jiru namoota hin beekne illee ijoollee baay'ee jira maal godhe tiimiin sun maal godhan galatoomaa yoo jettan ikkoo ofii keessanii abdattu jechaadha malee waan nama dhibu garee joosii garee boonisa jettan dhiisaa. Jarri kun gaafa ol duukaa jiraatanii gareen qaban turan. Isinitti dhima Oromoo gareen qaban haadha manaaf abbaa manaa ta'anii wal duukaa jiraataa turan. Jireenya isaanii haa tolus haa badus wal duukaa jireenya isaanii gaggeeffataa turan. Haadha isaaniif abbaa isaanii dhiisanii kan koo kan keeti kan kee kan koo jedhanii konkolaataa an bituu fi baannaan abbaa manaa kofi taa'aa na ilaala ji'a sadii booddee jettee fakkartee bittee kenniteettiif. Waan baay'ee utuuji keenya ilaalu sooshaal miidiyaa irratti jireenya isaanii jijjiirameera minimum. Har'a garuu har'a abbaa manaas na waqqasan sirriitti waraabbadha. Joosiin booniin of ajjeeste yoo taate joosiin kasasuu qabayyuu joosiin haadhi manaa koo maal taate akka isheen duute hin beeku bilbilli haadha manaa koo naafa qoratamu jedhee kan gaafachuu qabu joosii haadha ishee dura joosiidha. Ana dura joosii gaafachuu qaba. Ani hondu'ee abdiin na owwaalee gara taanaan abdiin abbaa manaa koo mitechaadha. Harka keessaa qabachaa na ajjeesuu isaatti. Ay aartii of ajjeeste yoo ta'e immoo bakka na duukaa wallaltee akkas waliin jennee turree bakka of ajjeeste. By the way yoo isheen of ajjeeste inni ittiin gaafatamu dhugaa rabbii ittiin gaafatamu. Because nama of ajjeeseef namni ittiin gaafatamu. Ishee kana jala muraa qabadha. Garuu joosiin mataansaa hammammaa taa'uunsaa anaaf gaaffiidha. Abbaan manaa koo ani du'e deemeera bari poolisii bira deemeera hin beektu ati kan miyuutii godhi please hin deemne ijoolleen duukaa jiru hin deemne sirriitti maasrajaa qabu waan hin beeku kanaa godhaa jedhee deemeera. Dhaggeeffadhu ilaami namni tokko lubbuun namni jalaa du'e owwaalcha gaafa deemu kaabineetiin wattaadaraan deemee wattaadaraan dhufa hamma qoratamutti hin qoratamaa tokkoffaa kunuunfamuunsaa akka qaamni tokko akka mucaa kanatti ittiin buunee fi eegumsa godhuuf tokko kan eegumsa ta'aaf lammaffaa immoo bilbilli ishee kallattiitiin feeleen jira mootummaa biyya qabnu keessa jira barbaadamee haqa ishee baay'achaa yookiin isuma gaafatu kanuma iddasii booddee immoo hin dhube bakka haadhi manaan duutee namni of ajjeese hin jiru namni du'ees hin jiru yuuka garuu inni kun qoratamuu qaban joosii jibbuu mini jaallachuus miti dhugaa namaa yoo baasuu barbaadan ifa faaktii isaa dubbadhaa malee maaliif joosiin obboleessa koo Niqoodimoos hin ta'in kun haqa jirudha jala muraa qabadhaa qaamni mootummaa qaamni nageenyaa nagaa buusuuf uumame gaafa ta'u warra kana nagaa buusuu fi protect yadargawal hin akaal kaza hin gaafataan jechaadha iddasiiti booddee irraati haasaa inni kan keenya namaa'oo hin hidhamne mucaan namni gaafateen hin jiru እንደውም
waan jedhamaa jiru kaleessa gasteera waan baay'ee ture si galee waan baay'eetu gaafachuu danda'anii gadi bu'anii ajandaa dhoksuu fi maaliif haadha boonii fiddanii miidiyaarra dhugaan isinii jedhaan hin bilbilee dhaqee bilbilee kottaa galaan jenne nama guddaadha bara obboleen ishee waan intarneetii sirriitti beeku gowwaata miti bara beeku nu taajjabu baay'ee kan na gaddisiise garuu mucaan kun maamee qaduutiin ni jedhu በጣም አሳዝኖኛል tokko kana inni kaan immoo namni tammaa booddee akka haqa namaaf hin dhaabbannee fi dhagaa maaliif walitti daddarbattu yaada sinirraa addaa isa kamidha kan namni kan qabu uturraatii wantoota jechuu danda'e anama reeffa faarratti namoota buusii gargaarsisutu barreessee maali aadaa keenya miti aadaan Oromoo kana dhowwaa gadaani sirni gadaa dhugaadha sirni gadaa kana miti garuu sirni gadaatu birritti kennitanii TikTok waan sadi waa'ee galateeffatu ummata waa'ee haqan talashee ummata Oromoo naa barbaada jechuun ishee sirriidha lammata immoo waa'ee qabeenyan talashee safacee jiru kana gaafachuun sirriidha inni qarshiidha garuu amma yeroo ammaa kanatti gaafachuun sirrii miti maaliif naan jedhe aadaa keenya illee miti kun dhageessemini aadaa keenya illee miti jaartillee laayifii fiduun sirrii miti jaartilleettillee duulamaa jira amma yeroo ammaa kana bituu ta'eetii sagalee isaanii waraabanii gaaffii isaan barbaadan sana jechoota isaan jechuu barbaadan sana karaa maatiin isaa ta'u karaa maaliitiin isaa ta'u fidanii gadhiisuuti isaan irra ture kabaja guddaatiin siigalee miti amma kaleessa waan baay'eette iddoo sanatti atama qulqullinuma kee achi teesse homaa tokko miti namni yoo sitti darbe sitti darbamu garuu amma kana sooye please I'm begging you na dhaggeeffadhu ajandaa nuti amma barbaannu viidiyoo maaliif ka'eedha hanga ammaatti poolisiin maaliif mana sana hin to'atamne maaliif mucaan kun hin gaafatamne abbaan barbaade iyyuu gaafatamuu qaba mucaanis mana sana keessa hangarraa na dhaggeeffadhu mana sana keessa ani jala bu'ee ilaalaan jiran waan baay'ee ta'aa jira kanaaf hin ganama sii bilbilan tokko lamaan waan hundumaa sitti himuudhaaf fedheetan jechuudha siigalee miti atis immoo qulqullummaa keetti seente akkati I don't want you be used for anything siigalee miti atama qulqullummaa makeetti deemaa jirta namoonni garuu ajandaa ittiin barbaadanii feemasummaa ittiin barbaadanii qarshii ittiin funaannataa jirantu jira jechuudha siigalee miti sooyyee nuti amma haati booniidha guyyaa 2-3 gidduutti wanta tokko taatu hin qabdu dhageessemini jiraataa baatee hanga irraatti iyyuu amma garuu maalidha nuti kan barbaannu dhugaan tala kanaati maaltu ta'aa jira qabeenya kee maaltu ta'aa jira poolisiin naqee mana maraan jiru baay'ee manni banamee afaan banamee ta'aa jira hanga har'aatti bilbilli isaanii namatti kennamee jira maal akka ta'a laaptooppiin isaa ta'u kompiitarni isaa ta'u qabeenyi isaanii isaa ta'u maal akka ta'e hin beekamu lammata immoo ilaali asii miidiyaa irratti gadi ba'anii waan dubbatamu waan gara biraa miidiyaa isaanii irratti hiriyoonni mti mucaayyuu jechuudha miidiyaa isaanii irratti immoo gaafa dhufanii dubbatan waan gara biraa gaafa iddoo gara biraa bilbilaan immoo waan namatti himanii waan gara biraati jechuudha kaleessa joosiin qabamee hidhamee jira gaafatamaa jira jedhanii dubbatanii miidiyaatti gadi ba'anii hiriyaan joosiidha garuu it was not true so I don't want you overshadow ajandaa kana I don't want you overshadow please my sister swallow dhageesse adara kesin karadha kana isi waa'ee kee guyyaa gara biraatti dhufna galatoomii waa'ee birrii sassaabu keessa immoo dhaggeeffadhu sooyyee ቆይ ረዴ ሚውቲ godhi dhaggeeffadhu warri kan koppii link godha qabaa jira gatii ta'eef ani ajandaa godhanii ajandaa kana kaasan malee kaleessa miti dheengaddaa kaase reeffa mucaa kana akka biyyatti galu gaggeessisiisaa kan ture obboleessa keenya Dr. Hamzaa hospitaala duukaa turanii guyyaa meeqa guutuu hamma biyyitti ergamee reef gaafa owwaalamtu akka sab ilaalu kan godhame ijoollee kana dhabeeta mana Dr. Hamzaatti dhaqaleessa kan wantoo jennee jira wal sassaaba kan dhufani maatiin gargaarsa gaafachuus miti namni gargaarsa walitti sassaabame kaleessan jiru maatiin cabi guddaan kan isaanitti dhaga'ame sirriitti caqasa waa'ee viidiyoon ka'uu maatii gubeera obboleessi ishee kaleessa dhaqa inni galeechaadha Dubaayitiin kaleessa dhaqa inni deebi'echaadha hamma waan tokko kan hin dubbatamin obboleessa chaa qaqqaboo jedhamedha si galee
quba qabu turanii ijoolleen reeffa gaggeessisiisan kuni akka kaleessa maal jedhan afaan lama dubbatame bilbilli mucaa kanaa to'atameera jedhan iddasi immoo to'atamne mana maazarii warra isheen kireeffattee jira jedhan eenyu balleessee jedhan ofiisaati of cufeedha ofiisaati immoji boo'ichaati itti baa'ate na of balleesseedha jedhan baay'ee dhaggeeffadhu isa kanarraa gaa ijoolleen keenya baay'ee aaranii mana Dr. Hamzaatti tu'edha Hamzaan mataan na dhukkubee sooyyee guyyaa meeqa walitti hin rafne galgala maazariin faa dhufu barbaadu naan hin dhufanii ani gastii kan mataa korran ture bu'ee nan deeme hin dhufanii haasuusis sooyyeen jedhama akka nama tokkotti nan dubbiseenii gaafa dubbisu maal jedhanii haqa mucaa koonaa barbaadaa jedhan suurri isaanii hin dubbata kitaaba beektaa armee kana dhiibdeellee waa gaafachuu hin dandeessu beektaa maaliif haadha gatiin ta'eef waa'ee haadha sirriitti beeka haadhi kuni birriin abuusaa jedhamini waa'een birrii iddoo haadhi jirtu kan dubbatame tokko sirriitti beeka. Mute godhaati ontoo jira sinii galee so maazariin maal jedhanii haqa mucaa koonaa barbaada qabeenyi mucaan koo kolfituu turte gammadduu isheen beekaa jechuun mucaan koo rakkina of ajjeesisuu hin qabdu rakkina ishee bira naagaa jedhanii saba isaaniitti dhaammatan iddasi booddee ani sirriittiin haasa'ee baay'een gaddee achi booddee gargaarsitu isaan idda bu'anii booddee gargaarsituu godhameedhanii innan warri fidee dhufee akkasiin hin ba'ini garuu beeksisi hojjetame sirriitti hafunaanamu jennee kanumarraa haasofne gidduutti maalin jedhanii utuu namni hammi kun as jiru hawaa'ee haqa mucaa kanarraati haasofna jennee waa'ee haqa mucaa kanaa tokko tokkoon eenyudha gaafa mucaan kun ammayyuu kan hin beekamne eenyudha kan finyoorraa kute poolisiidha taanaan poolisii sana faana eenyutu galee hiriyoota ishee eenyutu bilbila ishee fuudhee eenyu paaswordii ishee beekaa mucaan kunoo maan to'atamne maaliif haadha manaaf abbaa manaa taate intalli kee utuu kuftee duute hin to'atamte mucaa koodhaa mucaa isaadha mibbal nagareelem to'atamtee ilaalame idaatirra jira mucaa kanarra hin dhugdee hin waan xuuxxee fudhattee namatu aarsee namatu arrabsee waan jedhamu kuni sirriitti beekamuudha kan inni qabu. Sigalee namni mucaa kanaaf garuu to'atee gaafate tokkoyyuu hin jiru kanarraa naasa'e kanaaf adaraa namoonni baay'een as jala jirtu qaama seeraa warri beektan looyaroonni jedheen dhaamsa dabarse maalidhee barbaada haqa mucaa kana bira ga'a qabeenyi ishees taanaan immoo qabeenya baay'ee qabdi gatii ta'eef qabeenyi ishee maatii ishee fi gabaachuudhaan hamma dhalan qabaannetti amma waan tokko hin jennetti kanammoo sabattan amaanaa kenne saba eessa jirutti achi jirutti nuun bakkee jirra hiriyooti ishee hiriyoonni isaa firoonni ishee jedheen dhaamsa dabarsine kanumaan beeksisi hojjetamee ajandaa hamma kana namni irraati haasa'e tokko jiru waa'ee gargaarsaanna har'a garuu kara keenya malee maaliif ta'uu dide yookiin immoo waa'ee bilbilaatti cimnee gaafachaa jira gatii ta'eef akkamittiin duute ulfadha jedhamaa jira kunoo maal fakkaata qaamni kana ilaallatu hospitaala eessaatiidha reeffi ishee kan deeme beektaa reeffi mucaa kanaa gaafa deemu akka biyya keenyaatti oromoon reeffa baneen ilaaluu hin beeku beektaa hin bananiin ilaalle mucaa kana hin beekan already of ajjeeste jedhame gati maal barbaaddu of ajjeeste namoota jedhantu jira nuun barreessanii wanta kanarra haasa'uu dhiisaa of ajjeesteedha ani immoo kun xiiqina gashee maaliif akka isheen of ajjeeste maasrajja baay'een nu ergamaa jira tokko keenyaaf jechaadha isa kanarraa eenyu footoo ishee mucaa kanaa eenyutu balleesse viidiyoo ishee isa jedhurraa haasa'uu dhiisaniitu maaliif maazariitiin gadi misraaq asaan biraan godhi miyuutii godhi naasa'een fixadhaati waan salphaan sa'inati yoo ati dubbachuu dhiiste sitti galagashu dubbi sigalee sitti galagashuu barbaadu dubbiin inni guddaan haqa ishee dhossuuf kan fiddan isin jechaadha kanaaf bilbila mucaa kanaa qorachiisa meemmee viidiyoo maazarii gadi maa fiddanii footoo isaanii viidiyootiin maa fiddan hamma jettanii viidiyoo mucaa kanaa eenyutu irraa balleessan hin caalu haqa mucaa barbaaduun irraa hin caalu maal harki kana barreesse